ulfinniif guddinni hundumtu Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Attam jirtu. Fayyaa keessanii. Galata Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kanas Waaqayyo eebbisee bara jireenya keenya irratti nuuf dabaleera. Isa kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Har'as immoo walii wajjiniin tokkummaadhaan yaada tokkoon hafuura tokkoon fuula Waaqayyoo duratti yeroo nu dhiyaannudha. Kadhataa keessa gallamee duraan dursinee Waaqayyoon kadhanna. Haleluuyaa. Wanta Waaqayyoo warra isa jaallataniif qopheessee iji namaa hin agarre, gurri namaas hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye jedhe. Ergaa Qorontoos irraa boqonnaa 2:9. Wanta Waaqayyoo warra isa jaallataniif, warra isa abdataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaas hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo isin warra isa jaallataniif, anaaf isa jaallatuuf isa akkasii kana nuuf qopheesse. Waan guddaa ajaa'ibaadhaaf, waan sammuu namaa ol ta'u, yaada namaa ol ta'u, wanta namni ilaalee arguu hin dandeenye, dubbii dhokataadhaaf, yaada dhaabbataa, yaada cimaa kana nuuf qopheesse. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo, galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, maqaan kee bara baraatti eebbifamu. Ameen. Ati warra si jaallataniif, warra si abdataniif akeeka guddaa qabda, gaarummaa guddaa qabda. Abeet yaa gaarummaa kee, yaa tola kee, abeet yaa araara Waaqayyoo, yaa gaarummaa Waaqayyoo, ulfinni maqaa isaatiif, galanni maqaa isaatiif. Haleluuyaa. Bara baraan isaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyoof galanni bara baraan haa ta'u. Ameen. Amma immoo Gooftaa sagalee dubbii kee dhaga'uudhaaf addana jirra. Nutti dubbachuun jaalala kee, fedha kee haa ta'u. Ameen. Yeroo kana nu barsiisuun jaalala kee, fedha kee haa ta'u. Ameen. Si dhaggeeffannaa nutti dubbatu. Ameen. Si dhaggeeffannaa nu barsiisi. Ameen. Gurra hubatu, laphee fudhatu nuuf laaddu. Ameen. Sagalee dubbii kee dhageenya akkatti jiraannuuf nu gargaara. Ameen. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Ameen. Yeroo kana hafuura keetiin tokkoon keenya, yaada keenya, qalbii keenya, jireenya keenya akka to'attu jaalala kee, fedha kee haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Walii wajjin sagalee dubbii Waaqayyoo walii wajjin dubbifanna. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3:10-14 baafadha. Walii wajjin sagalee Waaqayyoo dubbifanna. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3:10-14. Haleluuyaa. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3:10-14. Kan dubbisa maqaa Waaqayyootiin akkana jedha. Guyyaan Gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti in dhufa. Guyyaa sanatti bantiiwwan Waaqaa sagalee guddisee dinichuun in dhidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisa. Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus gubatanii in badu. Wanti kun hundinuu akkasitti wal gadi dhiisa erga ta'e, isin namoota attamii ta'uutu isiniif ta'aree? Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo hin eeggattu. Isaafis ariifattanii hin hojjettu. Guyyaa sanaafis
bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii wal gadhiisu ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinus ho'a ibiddaatiin hin baqa. Nuyi garuu haleluuyaa nuyi garuu akka abdii inni nuuf kennetti bantiiwwan waaqaa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu in abdanna in eegganna. Kanaafis michoota koo isaan kana eeggachaa warra xurii mudaa hin qabne taatanii Waaqayyoo wajjin nagaa qabaatanii akka argamtaniif dhama'aa. Ameen. Kutaa kana keessatti lakkoofsa 10 hamma 14tti jechoota baay'ee nama sossodaachisanii fi itti yaaduun namarra jiru dudubbateetu guyyaan gooftichaa guyyaan dhumaa suni akka hattuun dhuftutti akka dhufu bantiiwwan waaqaa kun immoo sagalee guddisee dhidhichuun akka dhidhimu ijoon lubbuu hin qabne ho'a ibiddaatiin akka wal gadhiisu agartuu duraas akka badu akka dhidhimu wanti kanaan dura ture wanti kanaan dura argamu laftis waaqnis akka badu dubbateetu egaa isin namoota attamii ta'utu isin irra jirare jedhee egaa nuti namoota qulqullinaan jiraatanii warra jireenya namoonni waaqayyoo jiraatan jiraachuun akka nurra jiru dubbateetu sagalee abdii guddaa immoo lakkoofsa 13 irratti nuyi garuu jedhe wanti ijaan argamu bantiin waaqaa kun lafti kunis yoo badan yoo dhidhiman iyyuu nuti akka abdii inni nuuf kennetti waaqa haaraadhaaf lafa haaraa eegganna abdannaa jedhe. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Warra waaqayyoon sodaatan warri waaqayyoon abdatan warri waaqayyoon jaallatan wanti ijaan amma argamu wanti lafa kanarratti argamu lafti kunis wanti isarratti hojjetame hundumtuu waaqni kunis yeroo dhidhimuuf badu isaaniin garuu wanta hin yaaddessine tokkotu jira. Isaaniin garuu wanta qalbii isaanii hin mittisine wanta isaanii yaaddessine tokko jira. Innis abdii inni nuuf kenne. Innis abdii waaqayyo nuuf kenne. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Abdii inni nuuf kenne sun immoo inni ijaan arginu kun yoo bade yoo dhidhime iyyuu waaqa haaraadhaaf lafa haaraa. Haleluuyaa. Waaqa haaraadhaaf lafa haaraa eegganna. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Haleluuyaa. Mata dureen lallaba kootii abdiin keenya jiraataadha isa jedhu. Abdiin keenya jiraata. Haleluuyaa. Abdii isin gooftaatti qabdan abdii ani gooftaatti qabu jiraata. Duuka buutota namoota addaarraa kan adda isaan taasisu kiristiyaanota namoota kaanirraa adda kan isaan taasisu amalli isaan qaban keessaa inni guddaan abdiin isaanii haara'aa deemu. Abdii qabu abdiin isaanii hin haara'a. Nuti warri waaqayyoo akka keenya of laanne warri isatti amanne warri isa jaallannu amalli keenya inni addaa yoo jiraate abdii nuyi gooftaadhaatti qabnu innis abdii jireenya bara bara abdii gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin mooticha sana leencicha sana wajjin hamma bara baraatti jiraachuu. Abdiin kun egaa warra kaanirraa adda nu taasisa. Abdiin kun egaa biyya lafaarraa warra biyya lafaa keessa deddeebi'anirraa adda nu taasisa. Qorontoos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti egaa amantiin abdiiniif jaalalli isaan kun sadan hafanii jiraatu. Isaan kun sadan hafanii jiraatu. Biyya lafaa kana keessatti wantoonni baay'een kennaan hafuura qulqulluu baay'een illee yeroo dhumni biyya lafaa kanaa ga'u kan hafan baay'een isaanii jira. Jalleen sadan kun garuu amantiin abdiinii fi jaalalli kun sadan hafanii jiraatu. Haleluuyaa. Har'a isaan kana sadan keessaa waa'ee abdiitiin jiraachuu
walii wajjiniin dhageenya. Abdii jechuun maal jechuudha? Abdii jechuun maal jechuudha? Fedhiidhaa fi hawwii irraa mo'atamittiin adda ba'a. Xinnoo ishee ta'e maayini abdii akkasumas fedhiif hawwii irraas maaliin adda ba'a yoo jenne inni guddaan abdiin kennaa Waaqayyooti. Abdiin burqaa jabinaatii fi gammachuuti. Inni giddu galeessa kakuu Waaqayyo gara fuulduraatti nuu kenne isa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kenname jireenya bara baraa sana. Kanaaf abdiin amantiitti hidhameetu amantiidhaa wajjin hojii guddaadhaa fi hojii ajaa'ibsiisaa hojjeta. Abdiin amantiidhaa wajjin walitti hidhata. Namni wanta abdatu tokko argachuu yoo barbaade amantii isa barbaachisa. Yoo amantii hin qabaanne yoo wanta ijaan mul'atuuf wanta yeroodhaaf ta'u ta'e fedhiidhaaf hawwii ta'a. Abdiin garuu amantiitti hidhameetu waan ajaa'ibsiisaadhaaf waan nama sammuu namaatii ol waan hin argamne waan hin hubatamne waan yeroof hin taane waan bara baraa sana akka abdannu taasisa. Wanti ijaan argamu deebi'ee bada. Wanti ijaan argamu deebi'ee bada waan ta'eef abdachuu hin dandeenye. Wanti nuti abdannu amantiidhaan wanta ijaan hin argamne jireenya bara baraa isa Waaqayyo abdii dhaabbataadhaan karaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne kana amantiidhaan fudhanneetu abdii sana morka keenya keessa galfanne jechuudha. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 18 irraa wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Wanti ijaan hin argamne kan bara baraati. Wanti ijaan argamu immoo kan yeroo muraasa. Waaqayyo saba Israa'eliin karaa raajicha raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti yaada ani isiniif yaadu anuma duwwaatu beeka. Yaada ani isiniif yaadu anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaaf yaada wanta gara fuulduraatti isiniif raawwatamuuti malee yaada isin balleessu miti jedhe. Ameen. Yaada nagaatii fi yaada gaarii yaada gara fuulduraatti wanta isiniif raawwatamuuti malee yaada isin balleessu. Yaadi Waaqayyo nuuf qabu yaadi Waaqayyo tokkoon keenyaaf amantootaaf qabu yaada bara baraa yaada jireenya bara baraa yaada nagaa yaada gammachuu yaada abdiidhaan jireenya bara baraa argachuuti malee yaada nama balleessu miti. Kanaafis tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin hamma dabarsee kennutti nu jaallate biyya lafaa kana jaallate jedhe. Namni yeroo tokko yeroo baay'ee iyyuu jechuu dandeenya of ajjeesa. Yaaddanii beektu namni maaliif akka of ajjeesu? Namni sadarkaa of ajjeesuurra kan inni ga'uuf yeroo baay'ee ajandaan baay'een jiraachuu danda'a. Dhimmootiin baay'een jiraachuu danda'u. Wantoota jiraniif wantoota argaman kana keessaa garuu namni kuni aluma tokkoon gara of balleessuuf gara of ajjeesuutti na deema. Duraan dursee qophaa isaatti ofii isaatti rakkoo sana dhibee sana furmaatatti kennuudhaaf hin hojjeta. Irratti kadhachuu yoo barbaachise hin kadhata. Yeroo baay'ee garuu namoonni akkasii namaan mari'atanii hiriyootaan mari'atanii rakkoo isaanii namaaf hin qoodan. Garuu gaafa abdii isaanii jiru gaafa abdii kutatan gaafa jireenyaaf abdii kutatan gaafa abdiin isaanii jite gara of balleessuutti deemu. Seexanaan toosifamanii tarkaanfii of balleessuuf ofirratti kan isaan fudhatan sababii abdii kutataniifi sababii abdii dhabaniifi.
abdiini hiika jireenyaati. Abdiin hiika jireenya keessumaa hiika jireenya fuula duraati. Abdiin hiika jireenya egereeti. Namni abdii yoo hin qabu ta'e waa'ee boriitiif abdii yoo hin qabu jireenyi isaa hiika qaba. Biyyuma lafaa kanarratti illee yeroo hojii hojjennu sadarkaan miindaanuu dabalamuudhaaf sadarkaan hojii nu butuuni baay'ee nu gammachiisa miti baay'ee nu gammachiisa. Kanaaf immoo namni guyyaadhaa gara guyyaatti yeroodhaa gara yerootti abdii qabu sanaan jabaatee jiraate jechuudha. Waaqayyo bara kakuu moofaa keessattis bara kakuu haaraa keessattis namoota baay'ee waame. Warra waame kana immoo sagalee abdii qabuutiin waame malee waamicha duwwaa miti. Waamicha Waaqayyo waame namoota adda addaa qulqulloota adda addaa waame keessatti kan hunduma isaanii macaafa qulqulluu keessaa yoo qorattan sagalee abdiitii wajjinii waamaman. Abrahaamiin Waaqayyo waameera. Abrahaamiin Waaqayyo bakka jireenya keetii biyya keetii lammiif saba kee keessaa ba'i yeroo ittiin jedhee kana duwwaa jedhee dhiisetu hin ta'in macaafa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti immoo ani saba guddaan si taasisa sin eebbisa maqaa kee guddaa olan qaba ati eebbaaf taatettiin jedhe sagalee abdii kanatti dabarsetti kenne jechuudha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti sabaaf lammii isaa biyya isaa keessaa akka ba'u yeroo itti hime lakkoofsa 2 irratti immoo itti fufee sagalee abdii qabu kana itti hime ani saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa kee guddaa olan qaba eebbaafis taata ofii kee qabatu hin taane eebbaaf taata jedheetu Waaqayyo sagalee abdii kana itti kenne. Abrahaamiin nama tokkicha fuudhee saba guddaa akka taasisu abdii kana itti kenne. Daawitiinis Waaqayyo bakka inni itti hoolaa tiksu bakka inni hoolaa abbaa isaa tiksutti yeroo isa argatee isa waame yeroo isa barbaade macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irraa sagalee abdii kana immoo kenne. Manni kee teessoon kee bara baraan fuula koo dura dhaabbatee hin hafne. Teessoon mootummaadhaa bara baraan sirraa kan argamuun dhaala kee sirraa kan argamuun akka mootummaan kee jabaatee fuula koo dura bara baraan turu nan godha jedheen. Kanaafis isa kana Waaqayyo mirkaneessuudhaaf leenjicha Yihudaa Yesuus Kiristoos Gooftaan hidda Daawit keessaa dhalatee bara baraan mootii ta'uudhaaf bara baraan mo'ee jiraachuudhaaf nuunis immoo nu moosisuudhaaf hidda Daawit irraa dhalate jechuudha. Yesuus Kiristoos leenjichi Yihudaa mootiin bara baraa kan mootummaan isaa gad hin deemne kan bara baraan jira kan abdii nuuf kenne kan jireenyatti nu galchu sun immoo hidda Daawit keessaa dhalateetu bara baraan mootummaan Daawit Waaqayyoon duratti jabaatee akka dhaabbatu taasise jechuudha. Akkasuma Waaqayyo Ermiyaasiin waameera raajii godhe. Ermiyaasiin yeroo waame immoo waan ajaa'ibaa ani jedheen Waaqayyo Ermiyaasiin garaa haadha keetii keessatti utuu sin tolchinanii si fo'adhe. Garaa haadha keetii keessatti utuu sin tolchinan si fo'adhe. Garaa haadha keetii keessatti utuu hin uumaminanii addaan si baasee sabaaf raajii akka taatu si uume jedha. Haleluuyaa. Isa booda kan ati dhaabde hin dhaabbata kan ati buqqifte hin buqqaa jedhee abdii sagalee kanas immoo kenne. Kakuu moofaa keessatti dhalachuun Gooftaa Yesuus Kiristoos fuula dura namoota Waaqayyo waameef abdii inni isaaniif kenne kana erga ilaalle amma immoo gara kakuu haaraa keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos ergamoota warra 12 waammate. Isa booda immoo guutummaa amantoota warra maqaa Yesuus Kiristoositti amananii jireenya bara baraaf qophaa'an waame isaaniin nu kaase. Kanaaf sagalee abdii kana Maatiyos boqonnaa 19
Egaa sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurraa gaalli qaawwan immoo keessa ba'uutu salphata jedhee yeroo inni barsiise irratti bartoota keessa Phexros egaa nutoo waan hundumaa dhiifnee sitti amanneerraa gara kee dhufneerraa maal argachuuf jennaree yeroo inni jedhe sagalee abdii kana kenneef dhuguma isinitti himaa biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfinaan keessoorra yommuu taa'u isin immoo gosoota Israa'el warra 12 keessatti firdii laattu ittiin jedhe. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ergamooti warri 12 waamicha Yesuus Kiristoos isaan waameen waamamuu isaaniirraan kan ka'e sagalee abdii isa jiraataa kana argatan jechuudha. Lakkoofsa 29 irratti immoo amantoota guutummaa nuun dabalatee sagalee abdii guddaa kana nuuf kenne. Eenyullee anaaf jedhe araddaasaa, qabeenyasaa, haadhasaa, abbaasaa, maatiisaa, obboleessasaa, obboleettiisaa yoo dhiise biyya lafaa kana irratti dachaa dhibba biyya isaa haaraa dhufu irratti immoo jireenya bara baraan argata. Haaleluyyaa. Abdiin keenya isa kana ga'a. Abdiin keenya isa kana inni gooftaa Yesuus nuuf kenne isa kana ga'a. Inni karaa sagalee dubbii isaa nuuf kennan. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa sagalee abdii qabnu kanatti gammaduun jireenya keenya itti haareffachuun nuuf ta'a. Lafan silaa hafuura kadhataa keessatti dubbise Qorontoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa wanta Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine gurri namaas hin dhageenye yaadi namaas bira hin geenye. Waaqayyo waan ajaa'ibsiisaa akkasi wanta hubannaaniif beekumsi sammuu namaa bira ga'uu hin dandeenye kana kan inni nuuf qopheesse sagalee abdii isaatiin. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin mana abbaa koo keessa bakki jireenyaa baay'eetu jira. Mana abbaa kootii keessa bakki jireenyaa baay'eetu jira. Ani achi deemee bakkuma qophaa bakka sana isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Yommuu dhaqee iddoo sana qopheessu immoo iddoodhuma an jiraadhu isinis akka jiraattaniif dhufeen isin fudhadha. Haaleluyyaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhate jechuudha. Dhufee nu waammate jechuudha. Bakkuma inni jiraatu akka jiraannu. Bakkuma inni jiraatu akka jiraannu dhufee nu fudhate nu waammate. Ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Yesuus Kiristoos abdii warra isatti amananiiti. Yesuus Kiristoos abdii warra isatti amanataniiti. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 27 Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'initti mul'isuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiru isa abdii keessan ta'edha. Isa ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessan ta'edha. Daawiti Waaqayyoon ati abdii kooti jedhe. Haaleluyyaa. Waaqayyo abdii keenya. Waaqayyo abdii keessan. Waaqayyo abdii kooti. Mucummaa kootii jalqabee ati amanannaa kooti. Yoomii jalqabee mucummaa kootii jalqabee ati amanannaa kooti. Ati abdii kooti jedheetu Waaqayyotti of kennata. Waaqayyotti of kennata. Ati abdii kooti. Ati mucummaa kootii jalqabdeeyyuu amanannaa kooti. Erga nama ga'eessa ta'e dargaggoome hamaaf gaarii beekee qofatu hin ta'in mucummaa kootii jalqabe. Haaleluyyaa. Ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyo abdii keenya. Obbolootaaf obboleettota koo abdii biraa tokko hin qabu. Abdii biyya lafaa kanarraa wanta ijaan argatamuudhaaf deebi'ee badaa isaa argachuu hin dandeenyu. Waaqayyoon garuu hin abdanna. Waaqayyo isa uumaa waaqaaf lafaa ta'e isa abdii isaa amanamaaf dhaabbataa ta'e kana
Ermiyaasi yaa Waaqayyo ati abdii Israa'elootaati jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo abdii Israa'eloota. Waaqayyo Israa'eloota Yihuudoota Abrahaamii kaasee saba isaa godhateetu waammate isaan kan isaati. Inni immoo isaaniif abdii isaati. Garuu yeroo Ermiyaas akka jedhu sana keessa sabni Israa'el qoromsa guddaa keessa turanii sababii caamsaan dheerateef gogiinsi dheerateef bishaan hin turre midhaan illee hin jiru. Horiin beellanni bakkee jiran illee marga nyaatan dhabanii bishaan dhugan dhabanii rakkina irra turu. Kanaaf Ermiyaas boqonnaa 14:8 irratti ati abdii Israa'el yeroo gidiraa isaaniitti fayyisaa ishee. Haleluuyaa. Ati abdii Israa'eloota yeroo gidiraatiif dhiphina isheetti immoo fayyisaa isheeti. Ati garuu maaliif akka keessummaa bulee darbuu itti taate jedhetu Waaqayyotti dubbata. Ati garuu maaliif akka keessummaa bulee darbuu itti taate? Atoo abdii Israa'eloo waan abdatu gara biraan qabu. Israa'eloo si duwwaa abdata. Har'a hafuuraan Israa'eliin kan taane nuyi Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan bitamne dhiiga Yesuus Kiristoosiin luba kan baane furii kan baane har'a nuti Israa'eloota warra dhugaadha. Warra Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ofitti nu fideedha. Inni nuuf egaa abdii keenya. Ilaamee warri Waaqayyoon abdatanii yookiis Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii hinaaneeffama. Haleluuyaa. Waaqayyoon warri abdiidhaan eeggatan humni isaanii hinaaneeffama. Isaan akka du'a biraa maal ta'u? Akka du'a biraa ol ka'anii baalleedhaan babbisu. Jireenyi isaanii ol ka'a. Joobirri baalleedhaan ol ka'ee amma gubbaa samaa'itti lafa warri kaan dhaquu hin dandeenyedha. Akkasuma warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii jireenyi isaanii ol ka'a, hin adeemu, hin tarkaanfatu, hin haara'u jireenyi isaanii. Yoo fiigan iyyuu hin dadhaban, hin mulugan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Museen obboloota koo obboleettota koo yeroo gara Waaqayyootti waamame waggaa 120. Waggaa 120tti Waaqayyo isa waammate. Garuu akkana jedha. Yeroo sanatti waggaa 120 yeroo ta'e sanatti illee Museen iji isaa hin dimismisoomne, humni isaas immoo humna ijoollummaaf dargaggummaa irraa hin hir'anne jedha. Haleluuyaa. Egaa namni waggaa 120 jiraate waggaa 120 jiraatee iji isaa arguu kan hin dadhabin, humni isaa humni dargaggummaa fi ijoollummaa kan irraa gadi hin hir'atin maaliif yoo jettani Waaqayyoon abdata, kanaaf humni isaa haareffame. Haleluuyaa. Sababii Waaqayyoon abdatuuf, sababii Waaqayyoon eeggatuuf humni isaa haareffame. Iji isaa argaa, iji isaatu hin dadhabin, humni isaatu hin dadhabin kan inni amma sana deemeefi sagalee dubbii Waaqayyootu warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii hin haareffame yoo jedheef. Akkasuma Kaalebiin beektu gaaf tokko obboleessi keenya galaan lallabeera waa'ee Kaaleb irratti. Kaaleb yeroo nama waggaa 45 ture. Museen garbichi Waaqayyoo waa'ee biyya dhaalamuu qabu, waa'ee biyya gaaraa akka inni lolee qabatee saba Israa'eliif dhaala kennu itti hime. Kanaaf Kaaleb namni hafuurri Waaqayyoo namni hafuurri addaa irra jiru kun 85ffaa isaatti dubbii akkana jedhu dubbate. Ani akkuma yeroo waggaa 45 ture Waaqayyo karaa garbicha isaa Museenatti dubbate sana ana har'ayyuu akkuma yeroo sanaa jabaadhe. Ana ammayyuu akkuma yeroo sanaan humna qabale. Ana ammayyuu waggaa 85ffaa ana ammayyuu akkuma yeroo sanaatti bahee galuu danda'e. Ana ammayyuu akkuma yeroo sanaan lolee bakka qabachuu danda'e. Haleluuyaa. Egaa amantoota umuriin keenya yoo deeme hafuurri keenya garuu jabaadha.
Ibbachaayin adeema garuu godon keenya inni waaqarraa jabaachaa. Ol ka'aa hafuurri keenya haareffamaa deemna galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Garuu namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka bishaan qarqara galaanaa akka muka qarqara bishaanii dhaabatee jiruuti. Namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu. Haleluuyaa. Waan gara biraa miti kulluudha. Waaqayyoon isa uumaa Waaqa Israa'eliin, Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob isa maqaan isaa akkas ta'e waa kan abdatuuf kan amanatu. Isatti kan of kennatu akka muka bishaan qarqara jiruuti. Muki bishaan qarqara jiru yeroo hundumaa lalisaadha. Muki bishaan qarqara jiru yeroo hundumaa baallisaa lalisaadha. Sababiin isaa hidda isaa gara lagaatti gara bishaaniitti gadi baafata. Achi immoo bishaanii fi albuuda ittiin jiraachuu isa barbaachisu, nyaata qopheeffachuu isa barbaachisu achi argata. Kanaaf caamsaan gogiin yoo itti dhufeeyyuu hin ta'u hin yaadda'u. Namni Waaqayyoon amanatu akkasi ga'a. Namni Waaqayyoon isa uumaa ta'e isa jiraataa bara baraa qofaa abdatuuf amanatu akka muka bishaan qarqaraa jiru kana. Ani baadiyyaatti muudadhee naannoo mana keenyaa gajjallaa lagatu yaa'a bishaantu yaa'a. Bishaan kana hordofee muka gurguddaadhaa fi muka xixinnaa adda addaatu dhaabbatee jira. Yeroo hundumaa hin ilaala. Keessumaa yeroo caamsaan bal'atee dheeratee haga ji'a waxabajjiitti bokkaan hin roobin hafutu jira. Bakkeen hundumtuu gogaadha. Awwaarri samiitti ol ka'a. Margi lafarra hin jiru. Mukootiin iddoo biraa gaararraa tabbarra jiran baay'een isaanii goggogoodha. Baala hin qabani. Mukeetiin naannoo bishaanii jiran sun kanan ijaan beeku. Warreen akka harbuudhaa garuu yeroo hundaa achii garri isaanii lalisaa. Baalli isaanii lalisaa ta'uu qofatu hin ta'in yeroo yerootti ija kennu jedha. Haleluuyaa. Egaa sababii waan barbaachisu achitti argataniif yeroo yerootti ija kennu. Baalli isaa lalisuu qofa miti utuu hin ta'in ija kennu. Warri Waaqayyoon amanatanii isa duwwaarra abdii isaanii keewwatanii jireenyi isaanii lalisaadha, milkaa'aadha. Kana duwwaatu hin ta'in immoo bu'aa argatu, bu'aa fidu, ija godhatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabattee dhaabbatu qabna jedha. Haleluuyaa. Markaba beektuuni markabii galaanarra bishaanirra deema. Markaba kana yoo qofoo sibiilaatiin iddoo tokkotti qabamee akka inni dhaabatu gochuu baatanii maal ta'a? Dhagaa galaanaatiin achi fuudhamee as fuudhama miti. Iddoo tokko ta'uu hin danda'u. Bakkuma qilleensi dhagaan galaanaa isa keessatti deema. Garatti adeemu hin beeku. Karoora ittiin adeemu hin qabu. Garuu bakkuma qilleensitti qilleensa uufi dhagaan galaanaa isa fuudhee deemuttitu deema. Kanaaf maal godhu warri ogeessoti markaboolii gadi akka deemee hin deemneefi qofoo sibiilaatiinitu iddoo tokkotti eegu jecha. Akkuma qofoon sibiilaa sun markaba sana qabee iddoo tokkotti eegeessa jiru nuti lubbuun keenya abdii amanamaadhaaf cimaa qabdi. Haleluuyaa. Abdii amanamaadhaaf cimaa jedha. Abdii akkasumaaniitu hin ta'in abdii amanamaadhaaf cimaa. Abdii amanamaadhaaf cimaa kanatu biyya lafaa, galaana biyya lafaa, jibbasaa, hannasaa, ejjasaa irraa bilisa si baasee biraa bilisa na baaseetu akka nuti sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannu, akka nuti Waaqayyoon jaallannu, akka nuti jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraannuuf nu qabee abdii kanatu jechuudha. Malee namni foon uffata dadhabaadha. Biyyi lafaa kuni galaana nama fudhatee deemuudha. Hafuurri sobaa, hafuurri seexanaa wallaalchisaan jira. Garuu ati abdii waan qabduuf hidhamtee kan itti jirtu Yesuus Kiristoositti
gammachuu qabdu re waa'ee abdii kanaaf gammachuu qabdu waaqayyoo galanne isaa ta'u gammaduutu isinirra jira gammaduutu nurra jira isa kana hojii eegamoo isa kana hojii eegamoota boqonnaa 9 lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irraatii kan argannu hojii eegamoota boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irraati akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu noyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabattee dhaabbattu qabna. Haalleluuyaa. Egaa abdii bira ga'uudhaaf yookiin abdii harkatti galfachuudhaaf waan gochuu qabnu qabxiiwwan afran tokko walii wajjin ilaalla. Hamma sagaleen sirraa'utti mee abdiin jireenya keenya attamitti haalessuu danda'a? Abdiin nuyi qabnu abdiin keenya attamitti nitu jireenya keenya dhaabee utuu nuti rakkoo irratti hin kufin yaaddoo adda addaa utuu qabaatiin biyyi lafaa kun utuu nu fudhatin darbuu dandeenya. Sababiin isaa abdii nuti qabnu sanatu abdii dhaabbataadhaaf abdii amanamaa isa Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos nuuf mirkaneesse waan ta'eef. Tolee, egaa waa'ee abdiidhaa dubbanneerraa walii wajjin ilaalleerraa abdiin maal akka fakkaatu akkamittis gara milkaa'insaatiif gara fiixaan ba'iinsaatti akka nu geessu walii wajjin ilaalleerraa abdii kana bira ga'uudhaaf abdii kana harka keessa galfachuudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu walii wajjin qabxii arfan tokko laata. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdanitti gammadaa jedha. Abdii qabdanitti gammadaa sagaleen jeeqeera. Rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa jedha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti immoo jabaadhaa cimaa. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irraa namni qoramsa isatti dhufe obsaan danda'e haa gammadu jedha. Qoramsa namatti dhufuu isaatu lolu. Qoramsi maaliif namatti dhufa beektu? Maaliifis qoramsa akka namatti dhufuufi Waaqayyo eeyyama. Warri waamaman baay'een isaanii warri isa maqaa isaanii qoonne Abrahaam faanis kan Ermiyaas immoo dubbatamee jedhamu baay'een isaanii qoramsa keessa turani qoramanii turan. Gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu qoramsa guddaa qorame. Waaqayyo qoramsaan namni akka ilaalamu qoramsa namni baachuu danda'uuf keessa darbuu danda'u kan inni namatti erguu fi kan inni eeyyamee fi nuti namoota jaboodhaaf cimoo taane ofii keenyaan dhaabbanne humna gargaarsa hafuura qulqulluutiin moonee darbuu akka dandeenyu. Egaa qoramsa namni qoramsitti dhufe obsaan keessa ba'uu danda'e namni akkasii haa gammadu. Namni akkasii haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booda maaltu jira? Eebbatu jira. Qoramee erga ilaalamee booda maaltu jira? Milkaa'insaatu jira. Qoramee erga ilaalamee booda maaltu jira? Gonfoo argachuutu jira. Jireenya Iyyoob hin beektu. Iyyoob akkamittiin akka qoramee ilaalame isa booda immoo jireenyi isaa isa durii attam dachaa baay'ee akka dabale hin beektu. Kanaaf qoramsi yoo nutti dhufe keessa darbuudhaaf barumsa nuu ta'a. Maafan qoramsa natti dhufe jennee yaaddoonnee mataa buufnee akeeka Waaqayyoo keessaa bahuu hin qabnu.
qoramsa sana obsaan keessa darbuu danda'uutu nurra jira. Isa booda qoramanii erga ilaalamanii booda immoo abdiin sun, eebbi sun, fiixaan ba'iinsi sun, gonfoon sun waan itti fufuuf. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa jedhe. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa ilaalannu Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhatatti akka cimnu, akka dhaabbannu, yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuu akka qabnu fakkeenya namicha abbaa firdii jal'aa sanaan qabeetu dubbate. Abbaan firdii jal'aa suni Waaqayyoon kan hin sodaanne, namas kan hin safeeffanne ture. Haadha hiyyeessaa tokko naa murteessi, dhimma kootti murtee naa kenni jettee yeroo isheen gaafattu murtee kennuufii dhiisee yeroo hedduu ishee deddeebise, yeroo hedduu ishee rakkise. Isheen garuu isa gaafachuu, isa nuffisiisuu hin dhiifne, booddees hin deebine. Isa booddee namichi kun maal jedhee, ani Waaqayyoon hin sodaadhu yoon ta'e, namas hin safeeffadhu yoon ta'e, dubartiin kun natti deddeebitee na rakkisuu isheerra dhimma ishee nan murteessaa fedhe. Kanaaf dhimma Waaqayyoon biraa qabnu, mata duree Waaqayyoon biraa qabnu nuufii tokko malee deddeebinee fuula isaa duratti dhiyeessuun, yaaddoo malee fuula Waaqayyoo duratti akka inni beekamu gochuun, wanta yaaddoo nuti ta'e immoo fuula Waaqayyoo duratti akka inni beekamu gochuun barbaachisa. Abdii keenya immoo beeksisuu barbaachisa. Yookiis dhugaa ba'uun barbaachisa. Ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Kiristoosiif garuu akka Gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi waa'ee abdii isin keessa jiruuf, waa'ee abdii qabdaniif, waa'ee abdii isin keessa jiruuf immoo nama waa isin gaafatee isinirraa baruu barbaadeef deebii quubsaa kennuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Akka loltuu yeroo hundumaa qophaa'oo taatanii eeguutu isinirra jira jechuudha. Waa'ee abdii ana keessa jiru, waa'ee abdii qabu, waa'ee jireenya bara bara, waa'ee isaa hin darbinee hin dhumnee sanaa fi dhugaa ba'uun, waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachuun, karaa Yesuus Kiristoos abdii hin dhaabanne, abdii addaan hin cinne, abdii gadi hin dhumne, cimaadhaaf jabaa sana akka qabnu dhugaa ba'uuf dubbachuun barbaachisaadha. Gara biraan abdii hamma dhumaatti jabaadhanii eeggachuun barbaachisaadha. Abdii qabani, abdii Waaqayyo namaaf kenne, abdii jireenya bara baraa hamma dhumaatti qabatanii dhaabbatanii eeggachuun barbaachisaadha. Faarsaalee 30 lakkoofsa 5 irraa ani Waaqayyoon abdadhee nan eeggadha, lubbuun koo hin eeggatte, dubbii isaas abdiidhaan nan eeggadhe. Haleluuyaa. Ani Waaqayyoon abdadhee nan eeggadha, Waaqayyoon abdadhee nan eeggadha. Lubbuun koo isa eeggatti, dubbii isaas abdiidhaan nan eeggadha. Yaa Waaqayyo, ganama sagaleen koo si biratti dhaga'ama, ganama ofii koo siif nan qopheessa, gara kees nan ilaala. Ganama an ofii koo siif nan dhiyeessa, sagaleen koo si biratti dhaga'ama, gara kees immoo nan ilaala. Haleluuyaa. Gargaarsa hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa adeemuun barbaachisaadha. Hafuurri qulqulluu yoo nama gargaare malee, hafuurri qulqulluu yoo nama wajjin ta'e malee, gargaarsa isaatiin malee yoo ta'e malee abdiitti guddachaa adeemuun waan cimuuf gargaarsa hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa adeemuun barbaachisaadha. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuun nagaa hundumaan isin haa guutu jedhe. Haleluuyaa.
إسات أمنوا كيسنين جمّتشوم نجاهم تما إسناد إجا أبديك أبديك نتجمعنا بروتك وأنا إني أبدينه كنمو أمانما نمني أبدي لين برا كبادو يلا سبب سبب إيسا أكسلار كده أك كفون مركبة كفون سبيلا مركبة قبيل أبو لبون كينيا أبدي جمال أبجبا أبتيت جرا هاليلويا مكان واقع يو برا هاي بيفهم mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hanga 6tti dubbifannee lallaba koo asuma irratti xumuraa itti fufnee Waaqayyoon kadhanna. mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hamma 7tti baafattaniitu. mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 21 lakkoofsa 1 hamma 7tti dubbifanneetu Waaqayyoo walii wajjin kadhanna. Kana booddees ani bantii Waaqaa haaraadhaa fi lafa haaraa nan arge. Bantii Waaqaa inni duraa lafni inni duraas darbaniiru. Galaanis deebi'ee in argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutu nan arge. Yommus ani sagalee guddaa tokkos nan dhaga'e. Innis teessoo sana biraa kuno iddoon Waaqayyoo buufata namoota gidduudha. Haleluuyaa. Ameen. Inni isaan bira buufachuudhaaf jira. Isaanis saba isaa ta'uudhaaf jiru. Waaqayyoo ofii isaatii isaanii wajjin jiraachuudhaafis jira. Waaqayyo isaanis ta'uuf jira. Waaqayyo isaaniif ta'uuf jira. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqaa. Wanti duraan waan darbeef egaa duunni deebi'ee hin argamu. Gadduunis iyyuunis waraansis si'achi hin jiru jedhe. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. mul'ata Yohaannis akka kana Isaayaas raajichi immoo jalqaba raajii isaatiin dubbateera. Waaqayyo bantiiwwan Waaqaa haaraadhaaf lafa haaraa akka uumu bara durii kakumoofaa keessatti Isaayaas raajichi dubbateera. Kunoo ani bantiiwwan Waaqaa haaraadhaaf lafa haaraa nan uuma. Inni duraa darbeera. Inni duraa hin yaadatamu. Inni duraa deebi'ee yaada namaattu hin dhufu. Nuyi garuu akka abdii inni nuuf kennete Waaqa haaraadhaaf lafa haaraa abdan. Haleluuyaa. Isuma kana immoo iddoo amma dubbifanne Yohaannis mul'ata isaatti bara kakuu haaraa keessatti mul'ata arge jechuudha. mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hamma 7tti yoo dubbifattan iddoo amma dubbifanne kana booda galtanii isin dubbifattu sagalee abdii guddaa abdii cimaadhaaf dhaabbataa isa ta'e achirratti kan amantootaaf kenname ani Waaqa haaraadhaaf lafa haaraa uumamuu isaan argee jedhe. Waaqa haaraaf lafa haaraa uumamuu isaan arge. Inni kanaan dura ture bantiiwwan Waaqaatiif lafaa gummaan jedha badaniiru. Inni arge garuu Waaqa haaraadhaaf lafa haaraa. Yerusaalem mandarattii qulqulluun Waaqayyo bira bantii Waaqaarraa utuu isheen akka misirroo dhirsaaf kuulamtee bareeddeetti gadi buutuu nan argee.
ሃሌሉያ ኢየሩሳሌም መንደረቲ ቁልቁሉን ዋቀዮ ብራ በንቲ ዋቀራ አካ ምስሮን ኢብሰሼቲፍ ኩላምቴ ሚየቀምቴቲ utusheen gadi buutuu nan arge iddoo teessoo sana biraa immoo sagalee guddaan dhaga'e sagalichi immoo Waaqayyo iddoon buufata isaa namoota gidduudha jedhe Waaqayyo ofii isaatii namoota sana gidduu akka buufatu namoota sana wajjin akka jiraatu inni saba sanaaf Waaqa akka ta'u isaan immoo isaaf saba akka ta'an dubbata isa booda inni teessoo irra taa'e immoo ani waan hundumaa haaraa nan godha jedhe haleluuya ani waan hundumaa haaraa nan godha inni duraa deebi'ee hin yaadatamu inni amma ijaan arginu biyyi lafaa kun bantiin waaqaa kun akkasina jenne sagalee guddisee didichuun humna abiddaatiin akka dhabamu akka badu wanti lafarra jiru kun hundumtu wanti lafarratti hojjetame wanti guddaa xinnaa nutti fakkaatu hundumtu altokichaan akka badu isa kan bakka bu'u waaqa haaraadhaaf lafa haaraa isa abdii keenya isarra ta'e sana akka dhufutu dubbata. Haleluuya. Isa booda maal ta'e? Isa booda ani waaqa isaanii nan ta'a isaan immoo saba koo hin ta'u. Barabaraan gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa teessoo irratti mo'u sanaa wajjin jiraachuudha. Haleluuya. Lakkoofsa torba irratti dhaqee maal jedha? Haleluuya. Rakkina kana hundumaa keessa darbee isa mo'uuf rakkina kana hundumaa keessa darbee isa mo'uuf maaltu ta'a? Eebba kanatu ta'a. Abdii kanatu isaaf raawwata. Ani immoo yeroo isaaf waaqa nan ta'a inni immoo ilma koo hin ta'a intala koo hin ta'a jedheetu sagalee abdii guddaa hunduma keenyaaf ta'e kana nuuf kenne nuuf dubbate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Haleluuya. Hin kadhanna Waaqayyoof. Haleluuya. Haleluuya. Yaa Waaqayyo abdii inni laattu abdii amanamaadhaaf abdii cimaa inni nuuf laatte maqaan kee haa galateeffamu. Ameen. Haleluuya. Abdii ati nuu laatteetu nu jiraachisee yoo naan dhufe abdii kee isa cimaadhaaf dhaabbata sanatu jireenya keenya to'atee yoo naan dhufe borii keenyaafis immoo isa to'atte jireenya keenya akka haaleffannuuf sagaleen dubbii kee akka jedhutti namni Waaqayyoon amanannaa isaa godhate humni isaa hin haareeffama. Abdiin keenya yaa Waaqayyo sirras keewwanneerra humni keenya hin haareeffamaa galanni siif haa ta'u. Bifa kamiin iyyuu haa ta'u namni abdiin isaa hir'ate yoo jiraate yeroo kana namni abdiin isaa jalaa wal makee jira yoo ta'e wanta biyya lafaa kana irratti ta'uurraan kan ka'e abdii kutannaan jira yoo ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin amma sagalee dubbii kee kanarraa kan ka'e abdii nama hundumaa akka haareeffamu jaalala kee fedha kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee dubbii kee kanarraa kan ka'e hafuura qulqulluun gidduu jirurraan kan ka'e jireenyi tokkoon keenya akka haareeffamu ba'uuf galuu keenya keessatti yaa Waaqayyo jireenyi keenya akka haareeffamu abdiin keenya akka haareeffamu akka joobiraa baanee galuu irratti olaanni akka argamnu maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee fedha kee nuuf ta'u. Ameen. Ammas sin galateeffadha yaa Waaqayyo sagalee abdii kee isa jiraataa kanaaf isa kanaanitu warra kaan irraa adda nu taasifte abdii nuu laatterraan kan ka'e abdii ati jireenya keenya keessarraa kan ka'e amantii ati nu keessarraa kan ka'eenitu warra kaan irraa adda taanee mul'anne waa'ee sagalee abdii kee kanaaf maqaa Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Waaqa haaraadhaaf lafa haaraa Yerusaalemii mandarittii qulqullooftu sana si
siwajjiniin barabaraan mo'uudhaaf siwajjiniin barabaraan jiraachuudhaaf warra qooda qaban waan nu taasifteef maqaa Yesuus Kiristoosiin galannee ulfinni siif haa ta'u. Waa yeroo kanaaf galatu waa'ee dubbii keetiif galatu sagaleen dubbii kee maqaa Yesuusiin nu keessatti ija haa godhatu maqaa Yesuusiin nu keessatti ija haa oolu. Namni abdii keetti haareffamu akka muka bishaan qarqara jiruuti. Muki bishaan qarqara jiru yeroo hundumaa hin lalisa, jireenyi isaa hin lalisa. Baalli isaa lalisuu qofa miti, yeroo yerootti immoo ija hin godhata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waldaan kun akka ija godhattu si kadhadhaa jaalala keetti dhaqeetu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ija hafuura qulqulluu, ija waldaa tokkorraa barbaadamu, ija duuka buutota tokkorraa barbaadamu argachuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee abdii kee jireenya keenya keessatti haaressuudhaan nuuf argamuun jaalala keetti dhaqeetu. Ulfaadhu yaa Waaqayyo si galateeffannaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Guddinni boqubaan ulfinni hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u. Ameen.